Kanaaf maal jedhe waa'ee qabeenyaa namoonni irratti hir'ataa jiran Yesuus akka jedhe jireenyi nyaatarra caalaa dhagni uffatarra caalaa jedhe. Jireenyi nyaatarra caalaa dhagni uffatarra. Haal goota caammaa abbaa birrii 8,000 miila isaan qabdu ta'e. Maal goota suufii abbaa 18,000 dhagni kee fayyaa miti yoo ta'e. Dhagnatu dura barbaachisa malee wayyaa dura barbaachisa. Dhagni jiraannaan wayyaan barbaadde uffattee sirraa miidhaga. Morgaansaa jiraannaan, ceekuunsaa jiraannaan, fayyaa jiraannaan waan ati uffattee sirraa bareeda. Garuu dhagni kee fayyaa miti taana maal takka Yesuus akka jedhe jireenyi nyaatarra caalaa jedhe. Maal goota cooma nyaattee booka nyaattee nagaan qabdu ta'u dhuddee nagaan qabdu yoo ta'e. Fooqii meeqa walirratti ijaartee konkolaataa meeqa qabaattee nagaan qabdu yoo ta'e maal sii godha? Maalitti godha? Jireenyoo nyaatarra caalaa dhagnoo uffatarra. Dura dhandhatu caala. Dhandha keenya waan miidhuu irraa of hin eeggannu garuu wayyaatti uwwisuu rakkan. Wayyaan immoo dhandhan ta'u. Qubeelaanii yoo qubni jiraate. Lootiin gurraa yoo gurri jiraatedha. Kanaa achitti gaatu. Yesuus kanaaf jireenya nyaatarra dhandhis uffatarra caale. Fayyaa nu ni qabnu, nagaa nu ni qabnu, qaama nu ni qabnu kun fayyaa ta'uu isaati. Hin caalaa jedhe Yesuus hin caalaa jedhe har'a garuu maaltu caalaa jiradha. Waa'een fayyaa isaanii caalaa hin jiru. Waa'ee Yesuus cubbuudhaaf karaa oofannootti du'ee bilisa isaan baase keessa isaanii hin jiru. Waa'een biraa kee jira. Kakuu haaraa keessatti kana dubbate. Kanaaf isa kakuu haaraa kana faallaadhaan namni hojjetamaa jiru. Darbee namni biyya lafaa hundumaa yoo buufate lubbuu isaatti garuu yoo hir'ise gatii lubbuu maal kaffalaa jedhe Yesuus. Biyya lafaa hundumaa yoo buufate haa buufatu hin danda'a taanaan haa kennamuufis biyya lafaarra kan jiru hundumaa yoo buufate lubbuu isaatti garuu yoo hir'ise waan biyya lafaa kanaa sassaabdee mana keewwatte lubbuu keetti irra jira taanaan gatii lubbuu maal kaffaltaa? Namni baay'een irra lubbuu isaa balleesse lubbuun koo haadhattu agubattu jedhee jireenya koo lafarratti han gammadee bashannanee jiraadhanii namooti baay'een akkasittiin gowwoomaa jiru Yesuus kanaafu isa kanadha kan inni ibse kakuu haaraa keessa. Namni biyya lafaa hundumaa yoo buufate lubbuu isaatti garuu yoo hir'ise namni gatii lubbuu maal kaffala? Kanaaf isa kana sirriitti ilaaluun ba'eessa. Lubbuu kootti irrateen argadhe yoo ta'e wanta hin argadhe san. Lubbuu kootti irradhee tanan qarshii baay'ee argadhe yoo ta'e. Lubbuu kootti irriseen konkolaataa baay'ee argadhe ta'e bara dhumaatti konkolaataatti naftu birriitti naftu lubbuun kee gara waaqayyoodhatti waan ta'e maal kaffalta gaafanni dide. Kanaafuu kunuun inni hoolonni gara mirgaa ro'oonni gara bitaa jedhe. Lafarratti qannoo isaanii fixanii lafarratti jireenya isaanii achitti xumuranii dhufanii achi immoo jalaa xumuramee eega.